Roma erga Phaawulos warra Roomaatti barreesse boqonnaa 12 lakkoofsa 9 hanga lakkoofsa 21tti isa jiru baafadhaa. Ganama kana waliin baranna sirriitti yaada keessan naaf kennaa daraa keessanii akkas jedha. Nama jaalachuun keessan jaalala dhugaa ta'u waan hamaa jibbaa waan gaarii ta'etti qabamaa jiraadha. Jaalala obbolummaatiin isaa wal jaaladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaa'inaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Warra Waaqayyoof qulqullaan rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuutti dhimma. Warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee hin abaarinaa. Warra gammadan wajjin gammadaa. Warra boo'an wajjinis boo'aa. Waa'ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa. Isin ol of qabuu yaadinaa. Warra gaddeebi'an wajjin jiraachuu baraa. Nuyi ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhaa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessa wanta danda'amu hundumaa godhaa. Michoota koo ijaa baasuu dheekkamsaa Waaqayyooti dhiisaa malee ofii keessanii ijaa hin baafatinaa. Caaffata qullaa keessatti Waaqayyo Gooftaan ijaa baasuun kan kooti. Ani hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa jedhee dubbateera. Iddoo tokkotti immoo diinni kee yoo beela'e nyaachisi. Yoo dheebotes obaasi. Kana gochuu keetiin gaabbii akka inni yeella'uun gootaa jedhamee caafameera. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaas hin mo'inii jedhe. Ameen. Ishee dhumaarra jira ergaan koos. Otoon hiikee barsiisuu baadhee warri qalbii keessan guutuu sagalee kana dhageessan jireenya keessan keessatti waan hojjeta. Ameen. Kanaaf isa hamaa mo'i malee hamaas hin mo'in waan jedhu irratti sin barsiisa. Nama sin cinaatti garagalaati akkas jedhaani warri barreessitan barreessaati. Isa hamaa mo'i malee hamaas hin mo'in jedhaani. Sirritti akka qabattan nan barbaada. Barri keessa jiru, yeroon keessa jiru, yeroo hamaadha. Gooftaan keenya Yesuus kana barsiiseera. Ergamoonni isaa barsiisaniiru. Phaawulosis ergaasaa warra Roomaa keessa jiraatan amantoota warra Gooftaaf adda ba'an. Isaan kanaaf ergaasaa yeroo caafe keessatti Waaqayyoof hojjechaa akkamitti akka jiraatan, namootaaf hojjechaa akkamitti akka jiraatan wal bukkee qabee Roomaa boqonnaa 12 kana keessatti barsiise. Ergaa yaada kana keessa cuunfeen sin qabachiisuu yaalaa. Hamaan maali? Hamaan maali? An jedhu irraa kaana. Isa hamaa mo'i malee hamaas hin mo'inii jedha macaafni keenya. Hamaa kana Waaqa miti kan uume. Waaqayyo hamaas ta'ee hin beeku. Garuu hamootatti fayyadamee gaafa namni cubbuu hojjetu hamootatti fayyadamee yeroo inni namoota adabuun argina. Waaqayyo hamaan uumne. Seexanni jalqabee cubbuu gaafa hojjetu hamaa ta'e. Hammeenya dalage dhala namaa irratti ofii isaa irrattis dhala namaa irrattis hammeenya dalage. Kana seera uumamaa keessaa hin argattu. Akkamitti akka hammeenya nama hojjechiisee hamaa jechuun waan gaarii hin taane jechuudha. Waan qajeelaa hin taane jal'aa xaxamaa Waaqayyottis namattis kan hin tolle jechuudha gabaabbinumaan. Kanaaf waan nama miidhu kan ta'edha hamaa jechuun. Dhugaartu miti waan nama miidhu, waan hafuura namaa miidhu hamaadha. Waan foon namaa miidhu hamaadha. Wanti lubbuu namaa miidhu hundinuu hamaadha. Kanaaf namoonni baay'een waan hamaatti qabamanii yeroo isaan itti jiraatan saatii kana argaa jirra, dhagaa jirra. Isumaayyuu warra Gooftaa hin beekne doon taane warri Gooftaa beekan isa hamaatti qabamanii yeroo jiraatan argaa oolee bullaa irra. Kanaaf macaafni keenya hamaan akka jiru akka nuyi beeknu, hamaa gidduu akka oollu akka nuyi beeknu, hamaa kanatti immoo Waaqayyos nu eega, nu isa of eegna.
Gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti dubbateera. Naannoo lakkoofsa 15 biyya lafaa isaa hamaa kana biyya lafaa isaa hamaa kanatti akka isaan eegdu malee biyya lafaa keessa akka isaan baaftuuf sin kadhadhu. Biyya lafaa keessa hamaatu jira. Hamaan kun eenyoo jettan isa gadi darbatame sagaraa namaa hamaa godhe, sa yaada namaa hamaa godhe, sa afaan namaa, yaada namaa, tokkummaa namaa, jaalala namaa, waliigaltee namni Waaqayyo qabu, waliigaltee namni qabu gidduu namaatti ballees seexanadha. Hafuura hamaa jedha macaafni keenya. Hafuurri hamaan kun maqumti isaayyuu hamaadha jechuudha. Kanaaf hamaan maalirraa kaana? Hamaani cubbuu hojjechuudha. Namni erga seexanaa bitame seexanaa bitamuus ammoo kan agarsiisu hojiin seexani nama hojjechiisu hojii cubbuu jedhama. Namni cubbuu hojjetu kamuu nama hamaa hojjetu jechuudha. Namni hamaa hojjetu immoo hani mucaa isa hamaa sanaa ta'a jechuudha. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaa kan ittiin beekaman hamaa fi gaarii isaan godhaniin, hojii isaan godhaniin. Gooftaan Yesuusis ija hojii isaaniitiin isaan beektuu jedha. Warri waan gaarii godhan, warri waan qajeelatti qabamanii jiraatan isaan ilmaan Waaqayyoo akka ta'an. Warri waan hamaa godhan, warri cubbuu hojjetan isaan kun ilmaan seexanaa akka ta'an macaafni nutti hima. Kanaaf wanti hamaan kun eessaa nutti dhufe jettan sababii namni cubbuu hojjeteef hamaan nutti dhufe. Kanaaf macaafni keenya hamaan garaa namaatiidha. Garaan namaa waan hundumaarra jal'aadha. Hamaadha. Kan hamaa godhe maalidha? Cubbuu inni hojjetudha. Kan hamaa godhe maalidha? Seexanadha jechuudha. Malee namni gaafa uumamu akka bifaaf fakkaatti Waaqayyootti inni jedhu sun amalaan Waaqayyoon fakkaateetu jechuudha. Qulqulluu ta'etu uumame. Jallaa godhee uumne Waaqayyo nama gaafa uumu. Qajeelaa godhee uume. Waan gaarii akka inni yaadu godhee uume. Garuu muka ittiin hamaaf gaarii adda baasanii beekan sanarraa gaafa nyaatan hamaa hojjetan. Muka ittiin gaarii hamaa beekan Eden Gannat keessa isa kaawwame isa duubaa si yaadachiisa. Sabara cuuphaa barattanii. Arrasisuma kanatu jira waan ta'eef. Kanaafi isarraa nyaatinaa jennaani isa kan Waaqayyoo dhaga'uu didanii isa kan seexanaa dhaga'an. Sanarraa kan ka'e hamaatti kufanii jechuudha. Ijoolleen Addaam lamaan isaanii walitti ka'anii wal ajjeesan duutiin jalqabe gaa. Hamma har'aatti itti fufeera. Kanaaf nuyi hamoota turre matumti keenya utuu gooftaan beekin. Amma mootuma gooftaa beeknu hamaan baay'ateera namni. Maaliif hoottan namni jireenya cubbuu keessa jiraatu gaarii ta'uu hin danda'u, qulqulluu ta'uu hin danda'u, hamaadha. Kanaaf hamoonni akkuma qajeelonni karoorfataniin karoorfatu. Hamaa hojjechuuf karoorfatu, jallina hojjechuuf karoorfatu, diiguudhaaf karoorfatu. Maaliif? Abbaan isaanii diigaadha waan ta'eef. Abbaan isaanii hamaa hojjeta waan ta'eef ofii isaaniitiis hamoodha. Kanaaf egaa yeroon keessa jirru kun hamaadha. Efesoon 5:15 fudhattanii ilaaltan barichi bara gadheedha. Yeroo isinii kennametti baay'ee hojjedhaa. Waggaa 2000 kana Phaawulos faayyuu bara keessa turanii maal jedhanii bara hamaadhaan. Yeroo hamaadhaan. Yeroo hamaa ta'uusaa kan ittiin beeknu milikkita danuutu jira. Namni wal hin jaallatu. Tokkummaan hin jiru. Namni wal ulfina hin kennu. Isa ammas keessatti caafame kana akkamitti isa hamaa moona kan jedhuttan dafee sin dabarsuu barbaada. Bara amma keessa irru walumaa gala bara hamaadha. Maaltu bara hamaa godheettan cubbuu nu hojjennedha. Malee barri suma sana. Bara keessatti namatu jiraata. Dachee kanarratti barri gaariidha jedhamu hin turre. Garuu sagalee Waaqayyoo bara irratti akka nuyi moonu, barra akka nu moone, haala akka nu moone nutti hima. Kanaaf namoonni baay'een isa hamaa kanaan yeroo qabaman, isa hamaa kanaan yeroo mo'aman hargaa ollee bulaa jira. Namni baay'een hin faarfataa, waldaa hin dhufaa, hin waaqeffataa, sanbata hin dhufaa, garuu mo'amaadha namni baay'een. Biyya lafaan mo'amaadha. Yaada seexanaan mo'amaadha. Fedha foossaan mo'amaadha. Cubbuudhaan mo'amaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaas hin mo'iniin jedha. Kanaaf yeroo hamaa keessa waan jirruuf,
baraamaa keessa waan jirruuf maal goonure furmaanni isaa maal? Macaafni qulqulluun baraamaa akkamitti akka moonu nutti hima. Isa tokkoffaa isaamaa akkamitti moona? Warra caaffattan barreessaa. Isaamaa akkamitti moona? Tokkoffaa jireenya qullaa qabaachuudhaan moona. Roomaa 12:1. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaati namummaa keessan qulqullaadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'u aarsaa jiraatu gootanii akka dhiyeessitan isinan gorsadha. Aarsaa jiraatu namummaa keessan qulqullaadhaan fuula Waaqayyo duratti akka of dhiyeessitan isinan gorsadha. Akkuma kennaan raajii ilaa Waaqayyo akkana siin jedha jedhu kennaan gorsaas jira waldaa keessa. Siin gorsaanis hamaa ba'uu barbaadda taanaan na dhaggeeffadhu sirritti. Obboleessi kee hamaa ta'eera, obboleettiin kee hamaa taateetti, abbaan hamaa si jalaa ta'aa jira, haati kee hamaa taatee jirti, qilleensi hamaa sitti ta'eera, foon hamaa sitti ta'eera, uumamni hamaa sitti ta'eera, hammeenya guyyaa guutuu halkan guutuu dhagaa oolee bullaa irra hamaa kana kan ittiin mootan arra sinittan himuu barbaada. Jireenya qullaa qabaachuudhaan hamaa akka injifannu nutti hima. Nama si jinaatti naa garagalaati jireenya qullaa qabaachuudhaan isa hamaa moota jedhaane. Namni seexana mo'u nama cubbuu keessa jiru miti. Cubbuu keessatuu jirtanii seexana ifattu taanan seexanni isinitti kolfa. Seexanni kan ittiin mo'amu qulqullummaadhaan. Jibba baattanii, jallina hojjettanii, cubbuu dhokataa mul'ataa raawwattanii seexanaan na duraa kufennaan sinitti kolfan kufu. Eenyu ati? Phaawulosinis beekaa, Yesuusinis beekaa, eessaa dhuftee siin jedha. Kan ittiin seexana moonu, kan ittiin biyya lafaa moonu qulqullummaa jedhama. Bara ammaa kana immoo biyya keessaa maaltu bade yootan birrii miti. Waldaa keessaa maaltu bade yootan birriis miti. Waldaan birrii qabdi amma galata isaa. Namas qabna, miseessas qabdi. Qaruu qulqullummaan waldaa kiristaanaa keessaa hirdhachaa olee bulaa jira. Namoonni isa hamaan mo'amuurraa kan ka'e jireenya qulqullummaa isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti gataa jiru. Namoota waa'ee qulqullummaa barsiisaniif lallama waldaan hin jaallattu, amma sabni hin jaallatu. Jaallannu jibbinus garuu isa caafame walitti lallabuun nurra jira waan ta'eef na dhaggeeffadhaa. Hamaa mo'uu barbaaddu taanan qulqullummaadhaan malee hamaan ammeenyaan hin mo'amu. Hamaan gaarii hojjechuudhaan mo'amaa nuun jedhama jaabi. Keessumaa isa hamaa kana gaa mo'achuu kan dandeenyu jireenyi keenya yoo namummaan keenya qulqullummaa qabaatedha. Qulqullummaan yaadaa, qulqullummaan ijaa, qulqullummaan harkaa, qulqullummaan hojii, qulqullummaan tajaajilaa, qulqullummaa hafuuraa qabaachuun nurra jira. Sanan ta'uu taanaan inni hamaan kun nu mo'uudhaaf jira. Nama qulqullummaadhaan deddeebi'u seexanni mo'atu. Biyyi lafaan mo'atu. Aasaan keenya qullaa ta'uu qaba. Jireenyi keenya qullaa ta'uu qaba. Sanan ta'uu taanaan hamaan moonu. Kanaaf isaamaa akkamitti moonaa? Waan gaarii hojjechuudhaan moona. Wanti gaariin kun immoo maalidha? Qulqullummaatti jiraachuudhaan. Mee nama si cinaatti garagalaati qulqullummaatti maal fakkaattanaa jedhaan nama sin jedha. Inni si waame maalidha? Na duukaartu inni si waame maalidha? Kanaaf isinoo maal ta'a? Xuraa'oota ta'a jedhe. Inni si waame maalidha? Maqaa Yesuus na duukaa dubbadha. Inni si waame maalidha? Atis maal ta'ire? Inni si waame qulqulluudha. Atis qulqullummaatti jiraadhu nuun jedha. Qulqullummaan malee Waaqayyoon wal arguun hin jiru. Sirriitti na dhagaa. Warra too cubbuu keessa hirtanii ergaa isinii darbu waliin argitan Waaqan. Ittuu badaa jirtu. Dhaloota kana ajjeesaa balleessaa jiru. Hamaatti kan gottotaa jiru. Hejjee ka'ee hin guddatta Ameerikaa ceetaa jedhaman. Kanatti Waaqayyo ija koon argine guddina koo argeedha. Kanaaf nama qariiboo isaa qaxaqqatee dhugu Waaqayyo daangaa kee bal'isa siin jedha dhamaan. Sanarraa kan ka'e namichadha Waaqayyo atalaa koon agarree ittan fufaa'edha.
qulqullummaadhaan ala Waaqayyo hin amanargu si arguun danda'u Waaqayyoon arguudha warri sagantaa qabdan sinittan hima yaada garaa qullaadhaan Waaqayyottoo dhiyaatan malee Waaqayyo fagoodha namarra Waaqayyoon mana kee keessatti arguu barbaadda hojii kee keessatti arguu barbaadda qulqullummaa dursa kee ati nuyi biddeen mana kee nyaannu qoxurii irratti nyaannu qulqullu dhigneet irratti saayinaa qulqulluu irratti buddeen nyaannu qodaa qulqulluu keessaa dhuguu barbaada Waaqayyo aarsaa keeyyuu yoo garaan kee qulqulluu ta'e sirraa simata nuyi akkuma fariisonni godhan fariisonni amala isaanii keessaa garaan xuraa'aadhaa bakkee qulleessu bakkee irratti xiyyeeffatu sanamni argu isa ollaan argu ilaa kun luba ilaa kun paasteriidha ilaa kun raajiidha inni kun ilaa daakonii waldaati akka namni isaanii jedhu barbaadu keeti isaanii garuu bukaadha gooftaa Yesuustu barsiise warri fariisotaa kun maal godhu kubbaayyaadha baddaa ishee dhiqu garuu keessi isaa xuriidha akka nooraa dibamaati nooraa dibamaa beektu fakkeenya lafa awultii singeessa awultii gaafa bira dhattan baay'ee bareeda garuu gaafa uqqiftan raammoo jira keessa Waaqayyo isa bakkee kee caalaa keessa keetti akkaati xiyyeeffatu barbaada isa bakkee nama targa isa keessaa Waaqa targa kana garaagarummaansa nuyi yeroo baay'ee kan nu cinqu uffata bakkee irraa uffannu malee keessa keenya miti Waaqayyo immoo isa bakkee kee caala isa keessa keetti akkaati dhiphattee isa kana irratti hojii hojjettu barbaada Waaqa sinii kadhu biyya kana keessatti waan hafuura qulqullummaatiin sinaa eebbisu mee ol kaase dhuguma sinitti badeera micoo bira mucaa bira maanguddoo bira daa'imman bira Waaqayyo hafuura qulqullummaa si haa yaadatu ameen eeyyee isa hamaa mo'uu kanatti dandeessu obboleettii koo boleessaa na dhaga'i isa hamaa mo'achuu barbaadda taanaan lafa deemtutti qulqullummaa hojii kee qulqullummaa jireenyi kee qulqullummaa ta'uu qaba hamma biyyarraa godaanee kan deeme qulqullummaan tu qulqullummaan qabaatiin faarfachuuf lallabuun hin danda'amu waldaa dhufuun hin danda'amu garuu bakkii itti galuun hin danda'amne jira mootummaa Waaqaa galuu hin dandeenyu qulqullummaan ala Waaqayyoonis arguu hin dandeenyu waldaa dhufuu hin dandeenya faarfachuun hin danda'ama lallabuun hin danda'ama waldaa yerootti dhufuun hin danda'ama garuu Waaqayyoon wal arguun hin danda'amu yeroo namoota biraatii Waaqayyo hojjetu duwwaa argina mootummaa Waaqayyoo jaan arguu hin dandeenyu yoo qulqullummaan hin jiru ta'e kanaaf aarsaa jiraatu gootanii akka of dhiyeessitan sinan gorsa qulqullummaadhaaf aarsaa kaffalaa jirraa hamma hundumatu wal faana badeedhee namni hundumtu wal faana akka jikshaa mishingaa dhumaa jira ammatu Waaqayyo qulqullummaadhaan nu fattashee namni baay'ee zeeroodha maaliif Waaqayyo nurraa fagaate maaliif Waaqayyo dudda nutti gate maaliif Waaqayyo yoo itti iyyuu nu dhaga'uu didee wattan qulqullummaa bade kanaaf hamaa mo'achuu barbaaddu taanan bara kana qulqullummaatti jiraadha didee namni keenya lammaffaa zaamaa akkamitti moona hafuura Waaqayyoof sagaduudha namni gaafa qulqullummaa keessa jiraatu Waaqayyoof ulfina kenna Waaqayyoof sagada baraan sagadu namaan sagadu birriif sagadu fedha foosaatiin sagadu akkasitti hafuura Waaqayyoofis sagaddu hafuuraan kan sagadu warra qulqullummaa keessa jirudha gaafa sana Waaqayyo faarsaa keessa mata gaafa sana Waaqayyo birrii keessa mata gaafa sana Waaqayyo yeroo keessa mata qulqullummaa keessatti sagadatu jira maanguddoonni 24 qulqulluudha Waaqayyo kana tajaajilli isaanii kana faarfannaa isaanii kanaaf hin sagaduuf immoo namoonni qulqullummaa keessa jiraatanii kan ittiin beekaman yeroo baay'ee Waaqayyoof sagadu namaan sagadan baraan sagadan ofiin sagadan hafuura Waaqayyoof sagaduu nuun jedha namni Waaqaa sagadu immoo biyyi lafa harka san kennisiisu
namni waaqa sagadu fedhi foonsaa akka san kennisiisu namni waaqa sagadu biyyi lafaa irratti immoo jawween irratti immoo buutiin irratti immoo maaliif ho'ettan waaqayyoof sagada waan ta'eef narginee Daani'el waaqayyoof sagade qulqullummaa isaa eeggate amanamummaa isaa eeggate inni isa waaqesse sun immoo boolla leencaa keessatti sanganne hachi keessaa isa oolche barri kun baramaadha na dhaga'i yoo qulqullummaan qabdu ta'e yoo dhugaa hafuura waaqaaf sagaddu ta'e baratu si fudhatee bada akkuma ekelee faaduu edaniin duutaa si awwaallaa hin galla yoo hafuuraaf waaqaaf hojjette garuu yoo qulqullummaan jiraatte garuu asitti illee yoo duute mirga abbaa deemta gammadaa si geggeessina malee boo'ayyuu si hin geggeessina hafuura kiristoosin akka waaqessu sin taasisu akka Yesuusin ol qabu sin taasisu waaqayyo naaf sin irratti haa dhangalaasu firoota koo namni kabaja gooftaa isaatii kennu kabaja dubbii waaqaatii kennu jiraarra safuu namni iddoo aarsaatii kennu hin jiru amma walii keessanii ulfina walii kennuudhaaf wal dorgomaadha macaafni keenya waluma keenyaaf ulfina kennaadha intalli habbaaf ulfina kennitu mucaan habbaadha haadha ulfina kennu walii hiriyaan hangafa isaatiif ulfina kennu kun immoo maaltu godhe yottan jallina hammeenya hamaa ta'uu keenyatu kana godhe gaafa qulqullummaatti jiraannu gaafa hafuura waaqayyoon geggeeffamnu garuu kun hundumtuu nurraa fagaata mee nama sin jinaatti garagalaati isa hamaa mo'i malee hamaa sin mo'ini jedhaane namni baay'ee immoo hamaa isaati waldaa dhufan jiru keessa isaa hafuurri waaqaan jiru kadhannaan hin jiru dubbii waaqaan jiru hamaa isaati jira kanaaf hafuura waaqayyoof sagaduudhaan isa hamaa moona waaqa sagadaa baraan sagadin maallaqaan sagadin fedha foon keetiin kufin waaqaaf kufi waaqaaf kai waaqa jilbeeffadhu waaqaaf gaafa sana waaqayyo bara hamaa keessa si dabarsa si geggeessa sadaffaa wanta darbu duukaa bu'uu dhiisuudhaan wanta darbu lakkoofsa lamarra jira fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaan bu'inaadha duukaan bu'in biyyi lafaa hin darba qabeenyi hin darba soorumni hin darba miidhagummaan hin darba dargaggummaan hin darba haabtaaminnatiin sooreessa jedhamuun hin darba beekaa jedhamuun hin darba kan hin dabarre mootummaa waaqayyooti kanaaf waan bara darbuu kana duukaa hin bu'inaa nuun jedha yeroo keenya humna keenya bifa keenya kan irratti fixaarru waan darbu duukaati mee ilaalaa waa'ee foon keenyaaf sa'aatii 24 hojjennu waa'ee hafuuraaf lubbuu keenyaaf garuu sa'aatii 2 hojjechuun nutti cima sa'aatii 2 wangeela dubbisuun sa'aatii 1 kadhachuun sa'aatii 1 fuula waaqayyootti argamuun baay'ee nutti cima mana bunaa taa'uun sa'aatii 2 sa'aatii 3 yoo nutti fudhate rakkoon qabu waa'ee hafuura keenya waa'ee lubbuu keenya sa'aatii 1 daqiiqaa 30 fudhachuudhaaf yeroo hin qabnu waan darbu duukaa dhaloonni kun fiigaa jira walaaltan barri kun hin darba biyyi lafaa hin darba qabeenyi hin darba hangoon hin darba rakkinni hin darba hiyyuun hin darba biyya lafaa kanarraa wanti baay'ee natti tolu hunduu hin darba kanaaf dasneedha utuun dabarree ani nama har'aa miti isin nama har'aa miti mee nama sin jinaatti garagalaati hin darbaa jedhaane isan darbine duukaa bu'aa isa darbu miti duukaan bu'inaadhaaf isa darbu duukaa maal hin ta'inaa hin bu'inaa hin bu'in hin darbaan bu'in waggaa 20 kana booda waan biraa jirtaati haala biraa keessa jirta waaqayyo umurii dabale kanaaf yoo isa hamaa kana duukaa bu'uu dhiifne fakkeenya isa bara dhufuu isaa hamma keessa irruu kana duukaa yoo bu'uu dhiifne hin mo'anna mee ilaalaa bara duukaa fiigee namni bara mo'ate eenyudha haala duukaa fiigee biyyi lafaa yoo sirbite biyya lafaa wajjin sirbee namni milkaa'ee qe'eesaatti gale eenyudha isa darbu wajjin dhaloonni darbe garuu kumaa kitila hin beekamu meesinii kadhu bara darbuuf jirtu guyyaa darbuuf jirtu
ol qabadhu harka kee. Yeroo dhumuuf jirtu kana keessatti biyyi lafaa si fudhatee hin darbin. Ameen. Ilaa ol gadi hin deebisin. Eeyyee yaa Waaqayyo warri irra sagalee kana dhagaa jiran fakkeenya bara isa darbuu kana duukaa hin adeemin. Barri dhumaa geera. Yeroo dhumaarra jirra. Bara dhumaa kana wajjin dhaloonni kun hin dhumin. Harka keessan raasaa yaa Waaqayyo na oolcheedha. Si duukaan bu'a malee biyya lafaa duukaan bu'eedha. Qixxuma goone nu asiis hin faarsina, achiis hin sirbina, asiis waan biraa goona, achiis tokkuma taane amma. Tokko. Kana sin hordofna, sana sin hordofna, intina afaa sin hordofna, sakana sin hordofna, minim ችግር የለም ani fayyeera. Bakka gooftaan immoo fakkeenya isa darbuu duukaan bu'inaa nuun jedha sagalee isaarra. Hin bu'in. Bara duukaan bu'in. Haalota kee duukaan bu'in. Haalota naannoo irraa mul'atan duukaan bu'in. Si miidhu hafuura kee. Akka baraatti bullaa lakkii. Akka gooftaan jedhetti bulla. Nama si cinaatti garagalee akka baraatti miti akka gooftaan jedhetti buleedhi. Somnee bulla. Hannee bulla. Lakki. Waliin dhoofnee bulla. Lakki. Garaa keenya guuttannee bakkuma nutti bulle. Bulla akka baraatti lakki. Akka gooftaan nuun jedhetti bulla malee nuyi. Akka garaan keenya biyyi lafaa nuun jedhutti hin bullu. Ameen. Kanaafidha kan ulfinni Waaqaa nutti irratti. Kanaafidha keessa keenya hafuurri Waaqayyoo kan bade. Hafuurri qalbii nu jijjiirrachisu nu irraa sokkeera. Hafuurri mana Waaqaa nu jaallachisu nu keessaa sokkeera. Hafuurri sagalee Waaqaatti akka nu dubbifannu itti guddannu nu godhu nu irraa sokkeera. Namni baay'een wayyaatti jira malee hafuuratti hin jiru. Kanaaf firoota koo koottaa amaamoona. Koottu amaamoy. Waaqayyo si gorsaa jira anis obboleessi keessittan himaa jira. Wanta darbu duukaa bu'uu dhiisuudhaan isa hamaa moona. Arfaffaa jaalalli Waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaan. Waaqayyo maal jaalata? Fedhi isaa maaliidha? Maal akkan ani godhuuf barbaada Waaqayyo? Akkan faarfadhuufi akkuma sanbata dhufuufi akkan immoo bakka qabeenya kootiin isa waaqessuudha. Maalinni fedhi Waaqayyo? Akkana deemee dhugaa isaa ba'uudha. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e jedha. Waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixan baasu hubachuudha. Lakkoofsa lamarra jira. Jaalalli Waaqayyoo isa akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of jijjiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e hojjechuudha. Gaafa waan gaarii gootan hawaasa biratti fuula Waaqaa duratti jaalala Waaqaa raawwachaa jirtu. Waan Waaqa duratti fudhatamaa ta'e lubbuu tokko beela'oo baafte, lubbuu tokko wangeelatti himte, lubbuu tokko gorsitee jal'inarraa deebistee isa kana jaalalli Waaqayyoo. Kanatti gammada Waaqayyo. Waan akeeka isaa fiixan baasu ergama Waaqayyo nu hunduma keenyatti kenne wangeela isaa uumama hundumatti lallabuun nurra jira. Kana jaalalli Waaqayyo. Jaalala abbaa isaa raawwachuu kan dhufeef gooftaan keenya Yesuus kanaaf jaalala Waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaan isa amaamoona. Jaalala Waaqayyo isa kam akka ta'e hin beeknu taanaan hamaa wajjin walitti dabalamnee oollaa, hamuma hojjennaa, hamaa keessa jiraannaa, hamaa mo'achuu hin dandeenyu. Nu mo'atee nurra jiraata malee. Lakkoofsa inni itti aanu shanaffaansaa isa hamaa akkamitti moona? Yaada garaa ofii jijjiirrachuudhaan yookiin haareeffachuudhaan haara'uun nurra jiraata. Namni hin haara'u taanaan guyyaadhaa gara guyyaatti qalbii isaan jijjiirratu taanaan hamaa mo'uu hin danda'u. Hamaa mo'uu barbaaddu taanaan qalbii keessan haaressaa. Keessan haaressaa. Yaaduma kaleetiin hin deddeebiin of jijjiiri. Qalbii kee geeddaran. Amma dhalootan qalbii jijjiirradha odan kolfaa jira. Amma dhaloonni qoosaa jira. Lakkii ijoolleen baddu, lakkii hin duutu. Utuma jedhamu bakka dhaloonni qoosaa akka bara Nohi. Nohi gaafa lallabu namni hunduu san nageenya. Dhuganii dhufanii Nohitti qoosu. Lakkii qalbii jijjiirradhaa namni dhaga'u hin jiru. Lakkii Waaqa sodaadhaa namni dhaga'u hin jiru. Lakkii ameenyarraa deebi'aa namni dhaga'u hin jiru. Yaada garaa keenyaa guyyaadhaa gara guyyaatti haareeffachuu danda'u nurra jira.
qalbii haara hin qabnu taanaan afuura haara hin qabnu taanaan inni hamaan nurratti mana ijaarratee nu mo'ee jiraata. Yoo nu garuu qalbii haara qabaanne yaada haara qabaanne seexanni nu immoo biyyi lafaan immoo mataan keenya nu immoo. Kanaaf warra jaadi isaanii haara ta'uun nurra jira. Haareeffamu sinirra jira. Mee ol kaafadhaa. Harka keessa ol kaasaa siniin kadhadha. Warri na duukaa hartan dhagaa hartan. Ganama kanaa kaasee sagaleen keessa kee haaressu, jireenya kee haaressu, afuura kee haaressu, humna du'aa ka'u Yesuusiin gara kee dhufeera. Haara dhiiga olichaatiin mirga kee sochoosi ani nan haareeffama jedha. Ameen. Nama haareeffame biyya lafaa mo'aga. Nama haareeffame mataa isaa mo'aga. Nama haareeffametu dukkana mo'a. Humna qaalluu mo'a, humna budaa mo'a. Utuun haara'in mo'uun hin jiru. Haareeffama jedha. Dafee dafeen deema bal'aadha. Ja'affaan akkamitti saamaa moona. Kana hundumaanan qabxii kennuuf sagalee Waaqayyoo irra waan jiruuf. Jaalala dhugaa nama jaalachuudhaan. Lakkoofsa 9. Nama jaalachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'udha. Jaalala dhugaa bira jaalalli sobaa jira. Namni baay'een jaalala dhugaa kana utuu hin taane jaalala sobaa kana wal jaalata. Jaalala fixeensaa ganama mul'atee booda kan hin jirre. Amma si jaja galgala sitti farada. Amma ol si kaasa booda immoo si ajjeesa. Jaalala Yihudaa. Jaalala dhugaa hin taane. Jaalallee isaa dhaqee gurguratee meetii 30tti gurguratee as deebi'e. Gooftaa waan jaallatuuf fakkaatu gaafa dhaqee dhungatu. Hushat fiqir. Jaalala sobaa. Gaa'illi jaalala sobaan ijaarame yoomuu hundee godhatee dhaabatu hin jigaa. Waldaan jaalala dhugaan hin ijaaramne hin jigdi. Biyyi jaalala dhugaan hin ijaarame hin jiga. Jaalalli hundee kiristaanaa isa jabaadha. Kan irratti ijaaramne isadha. Hundeen keenya kan irratti ijaaramne bu'uureffamne jaalala. Jaalala jechuun Kiristoos mataasaa jechuudha. Jaalala maal akka ta'e karaa isaa hubanne malee hin beeknu. Utuu nu cubbuu keessa irru maal godhe dhufee sinan jaalladhaa nuun jedha. Utuu isa waraannu maal godhe waan gochaa jiran hin beekanii dhiisiif jedhe. Warra isaa baare hin abaarre. Warra isa dhiite itti garagalee inni jaalala agarsiise. Warra isatti darbe itti hin darbine hin dhiise. Warra ija qabee isattu itti tufee raajii ofiin jette miti. Mee nama sidhee nutti warra jedhaniin caal jedhe jaalala nutti agarsiise. Falmachuu dadhabee miti. Dubbachuu dadhabee miti. Addunyaa kana niikuleeriidhaan hin boone. Kilaashiidhaan hin boone. Jaalalaan si moo'ee si bide malee namni wayi wattaaddarri wayi bahee luka keessi cabsee hudduu keessa nu dhiitee nu finne jaalalatu fannoo isaa jalatti walitti nu qabe. Kanaaf amma sittan hima humni jaalala dhugaa kaleessa qabdu laphee kee irratti haama'u. Ameen. Mee harka keessa ol kaasaa yaa Waaqayyo jedhame jaalala dhugaadhaan na eebbiseedha. Akkan of jaaladhutti jedhame namas akkan jaalladhu jedha. Dubbii kee akkan jaalladhu jedha. Adaraan agargaari jedhame. Siifaa taasis gaafa jaalala dhugaa namaaf jaalattan hamaa namarratti hin hojjettan. Maaltu akka namni wal jibbu godhe jaalalli dhugaan gaafa badudha. Jaalalli dhugaan mana keessaa bannaan, waldaa keessaa bannaan, biyya keessaa bannaan xoorinnatiin gaafas. Rakkoo biyya keenyaaf sababa kan ta'e jaalalatu hir'ise. Jaalalatu gadi bu'e. Jaalalatu iddoo dhabe. Jaalala godaane. Jaalalli dhugaan jiru hunduu ammaati buddeen laattuufitti si jaalata. Hin argineesi. Namni tokko gaafa qabdu fira daboo baay'ee qabda. Gaafa nyaachiftu, gaafa buna bittu, gaafa buddeen laattu, gaafa liqeessitu fira baay'ee qabda. Gaafa kophaa taate garuu hin sokku. Warra akkasii warra jaalala sobaa qaban. Jaalalli dhugaan gaafa qabdus jira. Jaalalli dhugaan gaafa dhabdes jira. Haleluuyaa. Jaalala dhugaadhaan sinaa guutuu Yesuus. Mee ameen jedhime. Waan waaqarraa sitti himaa jira. Waan ati gatte, waan si jalaa seexanni fudhate. Mee bootti fadhume. Jaalala dhugaa sii baalaatu Yesuus. Mee ameen jedhi sii baalaatu Waaqa. Waldaan bara kana maalirraa kufte jettan jaalalarraa. Amma
seexannisi lissaana si jalaan tuqu lallaba keen tuqu waldaa dhaquu sin dhoowwu haleluuyaa kee si jalaan tuqu jaalala kiristoosii qabdu jaalala namaaf qabdu si keessaa gadi ajjeesa si keessaa gadi buusa yoo danda'ame immoo hin balleessa. Seexanni waan irratti xiyyeeffatu keessaa inni guddaan jaalala ati qabdu namaaf si jalaa fudhachuu barbaada. Jaalalli si jalaa fudhatameennan manaaf nagaan laattu abbaa manaa keef nagaan laattu abbaan manaa haadha manaaf nagaan laatu tajaajilaa waldaaf nagaan laatu miseensi waldaaf nagaan laatu isa dur jaallatu amma hoo'i jalaa fuudhame jibbuu jalqaba hammeessuu jalqaba. Waldaa keessatti jabalat waldaa keessatti fayyi waldaa keessatti eenyummaa isaa of jijjiire isheen akkas inni akkas maaliif yoo jaalalli dhugaan keessaa ba'e namni hamiitti dacha'a. Phaawulos maal jedhe jaalalli sin nama jaallattan jaalala dhugaa ta'u waan hamaa jibbaa jedha. Jaalalli dhugaan maal godhaa hamaa jibbaa gaarii qabata. Mee nama sin jinaatti garagalaati hamaa jibbii gaarii qabadhu jedhaane. Waa'ee jaalalaan lallabama garuu hojiitti ni hiikamne. In faarfatama hojiitti ni hiikamne. Nuyi achi namatti qabna ofii keenya keessa hin jiru. Mee of qabadhaa yaa Waaqayyo jedhame jaalala dhugaa naaf kenneedha. Nuuf haa kennu Waaqayyo. Jaalalattiin namoota jaallannu warra Waaqan beekne iyyuu jaalalattiin jaallannu. Waaqayyo jaalala akkasii nuuf haa deebisu. Hojii Waaqayyo hojii jaalalaan hojjetani. Hojii jaalalaan raawwatani. Dirqamni addaa wayii isin irratti bahee miti kana teessan jaalala Kiristoostu isin fide. Dirqamni addaa wayii isin irra jiraatee miti kurnaffaa keessan maabaa keessan kan kennitan jaalala isaatu kana isin goose. Jaalala namni immoo san isa buqqee isaa argeen jaallanne akkamitti jaallata soobduudha jedha. Kanaaf firoota koo koottaa jaalala dhugaa walaa jaallannu. Lakkoofsa 9 irra jira. Inni torbaffaan waan hamaa jibbuudhaan wanta gaariitti qabamuudhaan. Lakkoofsuma 9 irra jira. Wanta hamaa jibbaa waan gaariitti qabamaa jiraadhaan. Ammam jibbina waan hamaa. Namoonni tokko abaloo hamaa hojjetee dhufee yoo nam goobas baga gooteedha maan. Hamaa godhe irratti baga gooteedha mee jajjabeeffama. Jedhan Roomaa boqonnaa 1:18 kaasaa dubbisaa. Warri mataa isaanii harka jiran waan namni hojjechuu hin dandeenye hojjetanii namoota waan akkasii hojjetaniinis gaarii gootanii jabaadhaa jedha. Nama ajjeesee dhufeet ambassaa jedhama. Nama awwaalee dhufeet ati gootaa jedhama. Hamaa jibbi hamaan deeggarin yaada hamaatti waliin galin waan wangeelli jibbu jibbi. Namni dhaga'oo jiraate nan lallaba. Waan Kiristoos jibbe jibbi. Lafa Kiristoos baqatee baqadhu. Lafa Yesuus dhaabate immoo dhaabadhu. Waan Yesuus hojjete hojjedhu. Kanaaf waamamne. Nuuf modeelli keenya Yesuusi nama miti. Nama modeeliin godhatina Kiristoos modeelii godhadhaa. Nama yoo modeelii godhattan immoo nama sanaa jiraattu. Yesuus modeelii godhannaan garuu gara isaatti guddattu. Ameen. Sabeekutti guddattu. Kanaaf bara kana keessa namoonni waan hamaa ammam jibbu. Ammam jibbutu mana keessanitti namni yakka godhee isinitti dhiyeesse. Gaarii gooteettu immoo hin dogoggorteettanii fattanii deebistu. Intalli kee abbaan kee mucaan obboleessi firri kee gooddanyaan kee hamaa yoo godhe hamaa gooteettee ammamitti kaata. Hamaa irratti jibbaa jirtamoo goosh goobas jetta. Hamaa dhaloonni of harkaa qabnu baay'ee saamaa godhee hamaa keessatti warra jajjabaataa jiran. Akkuma dura isiniin jedhe namichi kufee jira gana addunyaarra naannoof ta'e dhamaan. Namichi otoo bandara keessa naanna'uu du'a. Waldaa keessatti ergaan rakkattu siin jedhu Waaqayyo siin jedha siin jennaani of qopheessi du'uudhaaf jirta. Dhageessani? Nama si cinaatti garagalaa ergaan rakkattu siin jedhu siin dhufnaan jedhaani. Du'uudhaaf jirta of qopheessin. Bakka oduun bichaadha rakkinna nafu. Kanarra
biyya kam dhaq, waldaa kam dhaq, godina kam dhaq, Ameerikaa dhaq, rakkinni akkuma akka isaatti jira. Kanaaf wanta hamaa jibbi, baasis mana keeti, qodaa seexanaa baasi mana keeti. Seexanni maal qoraadha namni tokko qodaa see wajjin teessa waan ta'eef maaliif sin qoru? Amma tokko jalqabeera xiggiit namni nan godhe ala raqee baasuudhaas keessa. Si harka maal si nan godhan? Warra raqee nagaddan hojii dhabame miti. Waaqayyo achiin balbala sii bane. Tokko kadhadhee fi jennaani Waaqayyo balbala naa baneera. Balbala qariibuun kadhadhee ture. Qariibuun shii baaxaan lattee gurgurti. Naa kadhatamee Waaqayyo balbala naa bane. Lokkii. Balbala du'aan banu Waaqayyo. Waan ofii keetiin dhugne nama nu baasin. Balbala dhaqee ittiin gurgurtu siin banne. Balbala ittiin 5 4 heerumtu siin banne Waaqayyo. Namicha to'atan Waaqayyo gaa'ilaanan si eebbisa jedheen jaarsa walla. Maaliidhaanan si eebbisa? Namichi dura yumaa qaba. Akki Waaqayyo gaa'iluma keetti boqottaa gammaddaan inni garuu ergaa isaa akkamitti hiikkate Waaqayyo gaa'ila irratti naa jalqabeera. Kana fudhatee dhaqee mana biraa fuudhe. Si eebbisaan siifan dabalaa miti. Achuma keessatti nagaa sii godhaa. Ishuma caccaaqaa sanan sii sirreessee uffee nan qabbanaa jettaa. Kanaadha yaadi Waaqa. Innoo keessan turre keessan ba'a. Hamaa jibbi. Hindi eeggarin beente. Hollaan kee waa godhee naan dibbata dachi. Maal waqatti ebaluu ajeerani. Hamaa biratti nalkin jibbi biraama. Acabcaabii hamaan ta'e. Acabcaabii warra namaa jeesuun ta'e. Amma utuu waan hamaa wayii hojjedhe biyya kana keessatti maqaan koo akkana ta'a. Gaafa waan gaarii sagal hojjedhu garuu namni eessa jirta jedhee jabaan hojiin kee gaarii namaa jiru. Gaafa waan takkitti gootan garuu hundumatu siin jirta. Sirrii kan jedhan yeroo tokko nu ijoollee Waaqayyo waan taaneef of eeggachuu qabna. Mee akka keessa olkaafadha warra furan jechuudha. Har'a afurri laphee kee galu afura biyya lafaa si jibbisiisee afura waan gaarii si jaallachiisu. Ila olkaafadhu si eebbisaa jira. Afaan korra Waaqayyo jecha kana waan taa'eef siifan kadhadha. Guyyaa kanaa kaasee garaan kee waan namaa haa jibbu ameen. Itti kan hirmaanne haa jibbu. Amma waldaan qabdu warra machaa'us, warra sagaagalus, warra soobus, warra hamatus, wanti biyyi lafaa qabu hunda guutallee qabu darzanne. Hamaan jibbine ittuma jirra. Namni waan kaleessa godhu warra deebi'oo godhe isa durii dhaalattan baataa'e. Namni ulee qabatee cubburra si dhorku jiru. Afurri qulqulluun yoo si guunne ammayyuu dhuma kaleetti deebita. Kanaaf afurri jireenyi kee gara afura qulqulluu fudhachuutti akka siqu jabaadhu kadhadhu ofirratti hojjedhu. Gaafa sana hamaa jibbita. Namni hamaa jibbuu kan danda'u lafaa ka'ee miti. Yoo afurri qulqulluun itti galee haala si jibbisiisa. Si jibbisiisa bakka manuma dhugaatii dhaquu si jibbisiisa bakka. Misabanuma ejjaatti sin argan sammuu sobaatti sin argan ilma jibbitee baqatte. Maqaa gooftaa Yesuusiin biyya lafaatti fuula kee naanneeffattu har'a dugda keetti gaddee akka jalaa baqattu humni Waaqayyoo dhufee si haa gargaaru. Kan ameen hin jenne maal akan jettu adaraa kee ofitti hin laafin hamaa jibbi waan gaarii jaalladhu waan gaarii hojii gaafa hojjetamu jabeessi jajjabeessi nama waan gaarii godhu jabaadhu waan isin duukaa jira malee jetta fuute muu jedhina baariin nama wangeela lallabu jabeessi nama dhugaaf dhaabatu jabeessi nama waan gaarii hawaasa gidduutti hojjetu jabaadhu waan isin wajjin jira malee achi deemte muu eessa keessa jedhini rakkoon keenya kana hamaa walirratti dubbanna. Qooda jabaadhu Waaqayyo si wajjin jira waliin jechuu muu waliin jedhu. Kottame hamaa dubbachuu dhiifne hamaa jibbine waan gaarii walii haa dubbannu. Waan gaarii walii haa hawwinu. Waan gaarii walii haa kadhannu. Waaqayyo namoota akkasii nu haa taasisu.